waa'ee dubartiitumuuf dubartii dha'uurra dubbachuu baattanii. Gurra tokko duunne tokko dhiira kenna waliin jiraataa hin jirru yoo tumatee yoo dhayatee jedhe mirga guutuu qaba haadha manaa isaati. Dhayachuuni lolachuuni itti ka'u maartiin yeroo ulfaa mana rabbiin biratti ijaarratteedhaan tan ammaa mana tiktookii keessa ijaaratti. Yeroo durii dubartiin ulfaa mana rabbiin biratti ijaaratti gaafa ilmoo sun garaa gadi uttaalte rabbiin biraa mana diiggatti jedhan. Tan ammaa tiktookii keessatti koomentiidhaan laayikitti mana ijaaratti jechuudha. Ilmoo amma osoo hin dhalatin garaa keessatti argina nuti. Kadhiiraallee garaa keessaa galluqqise taanaan fuudhee fide akka waan nu waliin dubartiin teellata dhiirri kenna kan arsii kun faati waa'ee dubartii tumuuf dubartii dha'uurra osoo dubbachuu baattani akkasuma dhaltuun teenna tan arsii tun faati waa'ee dubartii tumuuf dubartii dha'uurra dubbachuu baattani gurra tokko duunne tokko dhiira kenna waliin jiraataa hin jirru yoo tumatee yoo dhayatee jedhe mirga guutuu qaba haadha manaa isaati dhayachuuni lolachuuni itti ka'u maa dhiira ta'e qofa inde maa dhiira ta'e qofa kan ittiin hin lolanne kan hin dhayanne kan mana keessaa sagalee ol fudhatee hin dubbanne maa dhiira ta'e qofa yookaan maa dayyuusa jettan yoomatumaa isaatiifuu gabbaatee ka dubbattu taate yoomatumaa isaatiifuu gabbaatee ka loltu taate dhiira dayyuusa maa jettan qofa baga lolatee baga dhayatee baga itti ka'e haadha manaa isaati gabbaree walgalee akka rabbi jaalatutti karaa rabbiitiin fuudhee ilmoorra dhalee jiraataa parastaamoolii nyaachisaa hin jiru. Tan isa duuba fuute isa dura fuute waggaa lama waggaa sadi dura fuute meeqa kamtu kiniinima bichaadhaan jiraataa ol qajeelte. Isatu waliin rafuu dhabee isitu dhaluu dhabee rabbitu beeka. Hadha fuudhe kabajaadhaan ilmoo irraa argate ilmoo garaa qabdii fi mana taa'aa jirti. Sigalee mana taa'aa jirti baatee kushina namaa hojjetaa hin jirtu. Adabattee mana taa'aa jirti mana ofii keessa jechuudha. Qara hojii suuqii wayii keessa jirti sanuuyyuu hin argu kuno adabattee mana taa'aa jirti. Dalagataa wanna jedhaa jirti. Ala deemee dalagatee makiinaan sa'a 24 zooree galgalatti galaa jira jechuudha. Jaarsaa jaartiidha ilkaan lamaan waliin bu'an. Dhayachuu ni danda'a, lolachuu ni danda'a, waa mana keessaa baduu danda'an mirga guutuu qabaa jechuudha. Mirga guutuu qaba. Mirga guutuu dhimma isaan lamaaniiti. Isiniin mari'ateeti miti kaleessa ka fuudhe akkuma isinuu jette. Kaleessa bareedduun akka arsiititti yookaan ammoo akka oromootitti koota bakka kana naalaala isiniin jettee gaafa isa heerumtu san. Naalaala isiniin jettee isiniin hin jenne jechuudha. Faatuma naalaal hin jenne Khadija naalaal hin jenne haadha Faaxee naalaal hin jenne jaalattee ta'ee fi jennaan biyya tokko keessa waliin jiranii fireendiidha hanga jaarsaatitti wajji jiraata namni tokko. Namni unkaan ka onlaayinii irra jiru waa meeqa wallaalee mataa haga miilaati wallaalee wal fuudhaa jira ka onlaayinii irra jiru. Ka lafa jiru ammoo jechuudha fireendiidha haga jaarsaati waliin jiraatee wal fuudhaa jechuudha. Siingalee erga wal xabbasanii waa meeqa wal godhanii faa wal geessaniitiin erga jedhanii faa wal fuudhee waliin jiraatara namni biyya tokko keessa jiru. Esa waliin dhaqanii sargii waliin dhaqanii booya waliin dhaqanii bakka meeqa wajji deemaniitiin wajji jiraatanii jechuudha. Ta'ee fi jennaan itti heerumtee waliin jiraatte. Danda'uu qabdi jechuudha isinis. Argitee danda'uu qabdi. Ani itti himee jira isitti illee. Ta'an illee yoo taate obboleettii teenna tan hireen isiidhaa jaarsaan adda baafte illee yoo taate waan isin asirratti gootu ni argaan. Dubartoonni teenna filiis abbaa manaa keessan. Hanga inni isin harka jiru elmadhaa sukkuumadhaa wajji jiraadhaa hanga inni isin harka jiru hanga inni isin harka jiru waan barbaaddan godhaatii irra gangaladhaa irra garagalaatii waliin jiraadhaa didee luka dhahee deemee miti karaa dudda luquusii haa godhuu jedhiin bakka karaa dudda luquusii haa godhu haa jiraatu jireenya mataa isaa atis laayifii kee jiraadhu. Abdaa kaleessa kuteef jettee hadda wannummaan laayifii kan kee borcituummaan iteetteeti nati inshaalla. Wannummaan laayifii kan kee borcituuf. Deeme kalaas deeme jireenya biraa. Kalaas inni deeme ka biraatti dhufa. Sinigalee ka biraatti dhufa ka biraa wajji jiraatta. Ati yoom sammuu kan kee ka birootiif bantee kennitee jireenya kan kee ka biraatiif bantee kennitee waliin jiraattaa jechuudha. Sukkaara kaaniitis sitti jira jechuudha. Dhibee kaaniitis sitti jira. Kaansarii kaaniitis sitti jira. Argitee? Erga inni deemee jireenya mataa kan keessanii jiraadha adabadhaati. Wannummaan teettaniitiin sa'a 24 balbala jala qottaniif hin jiru. Dura eessa jirtan gizee inni deemu gizee eega hagana kanama hinaafsisu ta'e eega hagana kanama gubu ta'e eega hagana ka kaansarii namatti ta'e dhibee namatti ta'u ta'e gaafa inni jedhe akka nama beeytii rabbi xawwaafuuti xawwaaftanii maa waliin hin jiraatina eega addaan baatanii akka hin jiraanne ofin murteessitan. Qurxummiin bar bishaan keessaa yoo baate jiraachuu waan hin dandeenyeef bishaanitti hin qoostuu jechuudha. Adabattee bishaan keessa jiraatte. Isaan adda baatanii jiraachuun eega kadhagaa caala isinitti ulfaatu ta'uu beektan waan inni jedhe aamiin jettanii waliin jiraachuu qabdanii jechuudha.
erga addabaatanii ammoo aamin jettanii adabattanii jireenya mataa keessanii jiraachuudha jireenya namaa borcuun hin barbaachisu jechuudha. Taanii ijoolleen kenna ka miidiyaa irra jirtan dhiifamallee naa godhaa ani wallaaltuudha isin caalalleen beeku wanni anis waa baay'een balleessa jireenya namaa jaarsaa jaartii keessa galtanii yoo gadi fidaniitiin kunoo akkana na godhe bakka kana na dha'e as na falaxe bakka kana na godhe birrii hagana na nyaate jedhe isaantu miidiyaa irra gabbaase borca rakkoon qabu. Deemtee daqiiqaa takka miisejii daqiiqaa takka isin barreessiteefi wannummaan jaarsa galabbaxuu garas deebisuu taan as fiduu kaan as fiduu wannummaan fide tokko hin jiru. Lammaffaadha warri bultii jaarattanii qabdan lamaan jaarsaa jaartiin. Jaarsaa jaartii warri bultii jaarattanii qabdan lamaan. Waliif obsuu, waliif sabaruu, waliif danda'uu waan jedhu baradha. Waan jedhu dubartiin hin obsitu obsan qabdu ati ka dhiiraa obsiifi. Ati ka dhiiraa gorsiin, ati ka dhiiraa irra tariif. Gastii irra fiiddee isiidhaan waliin deebii hin kennin. Gastii irra fiiddee waa'ee bultii tanteetii irraa intarvii hin ta'in. Neefar waa'ee bultii tanteetii irraa gastii irra fiiddee intarvii taate taanaan beeki siree ati irra ciiftu san namatu irra sii ciisaa jiraam. Ati irra ciisaa hin jirtu jechuudha. Waa'ee dhimma jaartii tanteetii irraa intarvii taata taanaan. Eenyu haati faatee kan gastii irra ol si galchitee intarvii si goote waa'ee dhimma bultii kan keetii irraa. Faaxumaan eenyu? Yookaan ammoo namni biroo eenyu waa'ee dhimma kan keetiif dhimma niitii tanteetii irraa kan intarviisi godhaniif. Jaartii tanteessa irratti situ leenca jaartii tanteessa irratti situ jabaadha jechuudha. Kasirra jaartii tanteetii aanu hin jiru. Yoo xuuxumaa jedhaa fi paantii isii taate malee isiyyuu irraa baaftaa jechuudha gisee wajji ciiftu. Qullaa qaama isiitii aantee wajji ciifta. Wannummaan gastiirra xulxul jettaniitiin intarviin irraa taataniif tokko hin jiru isiniin jedha. Akkasitti ijoolleen kenna waan hin hubatin. Meeshii hadha isin ol baate lafa wayii abbaan jalaa gurgurate dhimma kana isiniin jette maal jettamee gaafa fiddanii dhimma gurbaa namaa asirra rarraafte. Hoolaa wayii abbaan jalaa gurgurate sanii faarte yookaan sa'a wayiiti waan isin itti aartee waan san goote hin beektan mee maal gootan mee akkuma gaafa dhimma kiyyaa jechuudha. Kanaaf waan hin taane naasayinaa isiniin jedhaa dhiifama yoo daangaallee isinitti darbeetiin jedhee ana gumana fakkaatte dubbadhe bultii namaa keessaa dhaabadhaa hin fokkata. Manu waan keessan mana dhoifadha warri waan keessan mana alagga yaastan. Namni waan keessan yoo alatti gadi yaasin namni waan namaa keessan illee seenu hin jiru. Waan keessan illee lafaa kaasu hin jiru. Fiddanii miidiyaa afoon nutti hin fidina. Carraa nu kenita Faatuma sa'a tokko dhageeffanne. Alaa cecceqoomi. Nutti hin fidina waan keessan dhoifadhaa manatti. Mistira yoo nu fiddan zaraggaftani nu ammoo na bokkaalee dhoyna. Ati bakka kasira laaluuf kasii waa jedhullee fayyaan qabu ati abokka'ii ani uummata kaawwaleen jechuutti jira ani ati abokka'ii rakkoon qabu bukeessi haga afilanyaa ta'ee wannoo ta'ee haga baafta itti baasii ati garuu uummanni kaawwaleen jireenya namaa keessaa hafa dhiisaa kalaas rabbiin kadhadhaa fi rabbi nagahan sii haa hiiku atillee bareedduun rabbi jedhiiti sa'aatii kanatti dubartiin jechuudha dhiifamallee naa godhiiti sa'aatii dubartiin teetee saaloonii deemtee silaa amma saaloonii deemaa sabana durii sana immoo hin wanna jedhameetiin qaama ofii kana tottolfamee maal godhamee waa hedduu godhamaa heexoo qopheeffatti dubartii laal argite heexoo qopheeffachuu jira garaa qulqulleeffachuu jira mana keessa jechuudha waa gugguduunfatanii jaarsa kiyyaaf jedhanii waa achi kaayachuu achi jira argite akka tasaa ta'ee beelahuu danda'a. Argite nama jaarsa kiyya nama ittiin kaleessu jechuudha nama ittiin dhiisu jaarsa kiyya. Carraan argannu jiran waadha. Ooyi jiloo kiyya dhiifama kana bichaan dubbadhaa sii galee. Mana keessa jechuudha waa guduunfatanii waan akka dhadhaa achi kaayatanii waa guduunfatanii waan akka midhaanii daasisanii achi kaayatanii ammas dhadhaa mataa irra kaayatan qopheeffatanii waa jechuun mana keessa waan dubartii qaama dubartii deettee kana urgeessu mana keessa qopheeffatanii argite. Dubartiin gaafa dayatti dhiyaattu sa'aatii miidiyaa irra fiiddee intarvii taatuuf sa'aatii miidiyaa irra fiiddee lallabduu miti jechuudha sa'aatii natamma keessa jirtu kun rabbiin inshaallah guyyaa kee wallaalini nagayaan si haa hiiku jechuudha ija ummataa kanarraallee hayyi ummataa kanarraallee rabbiin si haa hambisu si galee sa'aatii dubartiin qaama ofii laslas gootee qoricha qaama sii laaffee wanna jajjedhu waan akkasiisan fayyadamtu mataa hiikkattee gara rabbii ofii deebite yaa rabbii kiyya jettu jechuudha hin argine si galee. Hin argine meebi yookaan deettee hin argineef taata.
Sa'aati bar dubartiin gaa yeroo ulfaa mana rabbiin biratti ijaarratteedhaan. Tan ammaa hoo mana tiktokii keessa ijaaratti. Yeroo durii dubartiin ulfaa mana rabbiin biratti ijaaratti gaafa ilmoo sun garaa gadi uttaalte rabbiin biraa mana diiggatti jedhan. Tan ammaa tiktokii keessatti koomentiidhaaf laayikitti mana ijaaratti jechuudha. Ilmoo amma osoo hin dhalatin garaa keessatti argina nuti. Kadhiiraallee garaa keessaa gad luqqise taanaan fuudhee fide akka waan nu waliin dhalchee dayyuusni jechuudha. Garaa keessaa gad luqqisee jennaan uduu isiin luka walitti qabattee dooktora jalaa waliin ka'in ilmoo fidee asirra nurra dhungata. Dhalche wannoodha jechuudha. Nutu dura arga. Isiin luka walitti hin qabanne bar. Luka isiitu walitti hin hodhine bar dooktorri. Ganaadha bar. Hin fayyine qaamni isiituyyuu. Isiinuu bakka san hin qabne garaa keessaa gad luqqifnaan laayikii meeqa argadhee koomentii meeqa argadhee. Koomentiidhaaf laayikiidhaan adeeme. Isi tan ammaan na barbaachisaan jedhu maal qopheessuufii qabaan jedhu dubartii ulfaati maal taate maaltu si barbaachisaan jedhu. Sa'aatii kana sa'aatii dooktora jala deemtee maal ta'a maal godha ati goromaadha ganaa goromaa irra jirta si'iif jalqaba si galee sa'aatii sagalee ol fudhattee uummata kanaa waliin lallabdu qabaachuun qabdu obboleettiiti. Waan barbaadanaa dhufanii taa ilaali. Ani gaafa daabboo haadha faate jedhanii narraa lallaban san wallaahi yuuzariidhaan hunda isaanii jala deemee kolfaa ture taa'eetiin jechuudha. Yuuzariidhaan. Guyyaa lama oolee gaafa guyyaa sadaffaa mana kiyya irratti gabbahee waan dubbadhee afaanatti tiyyaan irraa caddifadhee jechuudha. Usuu jiran awwaalee jechuudha uummata akkasinarraa iyyansan. Usuu isaan lubbuun jiran qarbii keessa kaa'e. Sigalee laki jedha mana afarsoonis mana bana usmeenis mana bana uu'uunis mana bana baaliyyoonis mana bana faaxumaanis mana banti tol yoo jedhe bilaashuma chaarjii kiyya fixaa oola malee waan an argadhe tokko hin jiru. Sigalee. Kanaaf lubbuutiyyaa ol deebi'i mana keessa sigalee sammuu tantee tana jiisii dhadhaa irra kaayadhu dhadhaa bitadhu mana keessatti dhadhaa baffadhu achi kaadhu daakuu bulluqa godhattu qopheeffadhu waan akkasiitiin biisiif godhi algaa kan kee mana kan kee namni mana nama laala maal waan akkasii godhadhu waan mana yaalaatiif si barbaachisu meeshaa kan kee shaanxaa kan kee akka kan keetti jaarsi keetu si ilaalu mana kan kee wallaahi. Akka kan keetitti jaarsi keetu mana kan keessi ilaalu. Meebi yoo deettee ji'a lama ji'a tokko ciisuu dandeette. Kana laaliitii jala qopheeffadhu.